kun miidiyaa keessani miidiyaa ummata keenyaati akka magaalaan Dirree Dawaa qoonni isiitiis akka beekamu ummanni keenya magaalaa tana guyyaa dhaabbatterraa hanqa ammatti heddumminaan keessa jiran magaalaa kabajaa itti arkachuu hin dandahin magaalaa ar'allee ummanni keenya kabajaa takka itti arkachuu hin dandahin ammoo magaalaa qooda wasana hin qabne aadaan teenya muuziqaan teenya akka guddattu tagoote ar'allee bar Dirreewud ta Dirree Dhawaa keessaa dhalatte ummata keenya ka addunyaarra faca'ee Awustiraaliyaa, Middle East, Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa keessa jiru cufaahu kiiloomeetira 10,000 ol fagaanneeti galaa ganama Dirreewud dhageenyee asitti gammanna jechuudha. Magaalaa akkasitti ummata keenya walitti hidhuu dandeesse ar'allee dandeesse hegerees daranuu dandeesse waan magaalaa tanaati nama barsiisa miidiyaan kun qabeenya keessanii miidiyaa keessanii laalaa maddii dhaabbadha akkamin maddii dhaabbattan gorsaan kana godhaa jechuun yaadaan walaloo qopheessitanii itti erguun nama beekaa waan adda addaa beeku abalufaa yaamaa gaafadhaa jettanii kanaan gargaaruu dandeessan guddaan ammaan tanaas karaa beenya keessaniitiin miidiyaa keessanii isiniif jaaramee akka magaalaan teessan daranuu biyya keessatti baramtee qoonni ummanni keenya magaalaa san keessa qabu qoonni ummanni keenya biyya isaa keessatti qabu akka abbaa biyyatti qabu akka beekamtu miidiyaa isin gargaaruu danda'u barnoota guddaa isinii kennuu danda'u tanaa jecha miidiyaa keessan kana laalaa maddii dhaabbadhaa karaa dandeessaniin karaa yaadaatiin karaa qabeenyaatiinis gargaaraa jechuun barbaada. Miidiyaa namni waan ifii maddiin dhaabbanne waan ifii akka guddatu xiqqoon akka guddatu akka babal'atu akka rakkoon ummata keenyaa himamtee ummata keenyaa furamuu akka dandeessu ummanni keenya daranuu walitti malee laal ummanni keenya biyya Itoophiyaa jaaniin san keessatti miidiyaan qabu miidiyaa tokko ka walabaa ka rakkoo isaa ka ekonomii isaa ka waan aadaa irratti xiyyeeffatu tokkolleen hin jiru har'aan tana raadiyoonni takka hin jirtu ta jirtu propagaandaa mootummaati ta mootummaa kijiba irratti badii ummata keenya irratti rarraate tanaa jecha miidiyaa karaa walabaatiin rakkoo ummata keenyaa guddina ummata keenyaa ta ekonomii keenyaa ta egeree keenyaa cufaahu isin barsiisuu danda'u isinii ibsuu danda'u miidiyaa keessanii karaa dandeessaniin miidiyaa kana bira dhaabbadhaa jechuun barbaade. Miidiyaa keessan sagaleen Dirree Dawaa sagalee ummata keenyaati. Ummata keenya ka Dirree Dawaa jiru qofa kan hin ta'in ka biyya keessa jiru ka addunyaarra jiru tanaa jecha miidiyaa maddii dhaabbadhaa jechuun dhaamsa kiyya asirratti dhaaba galatoomaa.